sifatama jira qeerroon kenna hawwan kenna hawwaliin kenna jechuudha kitaaba ani qabu jedhu bitachuudhaaf akkanatti tarree galanii hiriira galanii mallattoo yaadannoo Jawaar Maammadirraa fudhachaa kitaaba Jawaar fudhachaa yookaan bitachaa jiranii jechuudha. Kanaaf kitaabni kun kitaaba seenaa Oromoo fi seenaa Itoophiyaa keessatti kitaaba seenaa addaa qabudha. Kitaaba seenaa addaa qabu jechuudha. Kitaaba ajaa'ibaa kitaaba hawwiidhaan eegamu. Kitaaba seenaa qabeessaa seenaa Jawaar Maammadir godhu Jawaar eessaa ka'ee hangi eessaa ka'ee bu'aatii akkasumas guufuu gufaata isa mudatanii fi rakkoo gaduroo isaa ta'uuti injifannoowwan argaman fireewwan argaman kana ammoo akkamitti kunuunsinee gama duratti ammoo jijjiirama biroo akkamitti fiduu dandeenya kan jedhu kallattii akeekaa jechuudha. Hayyuun biqiilaa hayyuudha ammoo kallattii isa akeekaa kallattii ammoo imamman namoota sirnaan masagamaa akkasumatti ammas obbo Jawaar Maammadir muuxannoo fi dandeettii qabatanii ta'uudhaan jijjiiramni biyya keessatti dhufuu qaba jedhanii murteessanii jiru. Karaa ammoo guddaadha sabni keenya uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Namni gadi bahee boqotee oomisha isaa oomishatee alatti gaafachuu dandeenye ala daameen kaleessa laaptooppii daameen kaleessa laaptooppii tokkoon harrakkoo kitaaba tokkoon warra diskinaa fi bareedina jirtirii itti buusaa jira. Kakaasaa jira jechuudha. Warroota rafan dammaqsaa jira jechuudha. Akkanuma akkanamitti kaleessa laaptooppiidhaan har'a maaliin har'a hin gaafudhaan kitaaba haaraa jechuudha. Jawaar Gabbaanan kitaabni kun akka inni hin eebbifamne akka hin gurguramne warroonni gurguruu kitaaba jiraatanis akka biyya dimokiraasii keessa jira. Kitaabni gurguramaa jira keenyaa Nairobii keessattis har'a asitti Oromoon keessa jiran Amsterdam biyya Sanbata Itaaliyaa Paaris Faransaay jechuudha. Akkasuma Swiidin daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan booda itti deebina jechuudha. Booda itti deebina sagantaa yeroo Jawaar haasaa godhu deebina keessatti deebinu ta'a. Ammasiif ammoo sagantaa addaan kutuudhaaf deemaa jira. Chaarjarii lakkusan. Kanaaf booda walitti deebina ammaaf kana fakkaata akkuma argaa jirtan jechuudha. Double itu lagi. Lagi double itu. Kulo jalala kabaja.